Gaafa jaarsa akkanatti sitan bakka busi kennu ciistee nyaattaka. Rabbi gaafa isinumu jaarsa isin kunutu sinaa kennu. Akkanatti nyaatanii warraa guddatanii irsaa furdatu. Maal taanii turanii ani kaa jalqabe yaada isaaniiti. Akka taa'uyyuu wallaale. Yaasu silaa maal nyaata foon hin jaarran ilkaan kee xiyyeeffadhee ilaale. Yoomsa ilmi arragaun wal. Alaayoo ni baalaayoo. Naa ilkaan kee xiyyeeffannee ilaalle turre har'a xiyyeeffadhee ilaale sanifan kolfee malee waa biraati miti. Ifa manaa godhi yaasuu keenya kana caalallee immoo si gochuu qabna ture. Inshallah hanga waliin jirrutti wanti hunduun ta'a. Kanas hin jedha ka guddaa galatoomii ulfaadhu boleessa ko. Ayyo abshir umara kon qaban dhiifama isin godhan jira qalbii ras isin godhan jira. Ayyo. Harkoon hin jiru. Dhiifamni rabbiti abshir atummaan gartee badii irraa ifee gadhu harkaan hin jarjarin. Ayyo. Tas gabbaa'ee ani immoo kana booda illee gartee wanni sodaadheef namichi immoo kana gartee bakka inni rafuutti illee bakka goone. Anoo ifee gadhu. Abshir rabbi jala. Lib gootee booda yookaan ammoo waan qabu irraa murtee akka dandaatti gubbaan fiine. Boorsaa keessa keetti. Akkana jiiniin. Akkana jiiniin. Maal jedhe? Hin dhageenye si dhiisi. Hayyee. Akkasii warra saddaatutti kenna yaasuu haala kanaa wajjin arrafataa jennee ajji bashannannee ayyuullee walii araarsinee nullee dhiifama nuuf godhee galatoomii ulfaadhu. Haala kana siigoon hin jedhu nullee tuni hiriyyummaati. Ilkaan ta'e buqqaatellee siif dhaabnaa inshaallah. Abshira kun. Gosa ati barbaadde feetu guutuu itti bireesii si godha barbaaddu immoo sansalataa barbaaddu. عشاننا بتاع دستنياني يتوشي لا إدريسي تسبسبوا بتاع كرات تسمان تسمان عليه منجست ايه واحد تاب 100 مليون. والله ما في تاب فيو جيفت يا مليون و 2 مليون. قبل أمس كان في واحد من مصر اللي نزل 25 مليون. 25 الله الله الله. Arran ilkaan kee xiyyeeffadhee ilaale. Yoomsa ilmi arragaun wal. Alaayoo ni baalaayoo. Naa ilkaan kee xiyyeeffannee ilaalle turre har'a xiyyeeffadhee ilaale sanifan kolfee malee waa biraati miti. Ifa manaa godhi yaasuu keenya kana caalallee immoo si gochuu qabna ture. Inshallah hanga waliin jirrutti wanti hunduun ta'a. Kanas hin jedha ka guddaa galatoomii ulfaadhu boleessa ko. Ayyo abshir umara kon qaban dhiifama isin godhan jira qalbii ras isin godhan jira. Ayyo. Harkoon hin jiru. Dhiifamni rabbiti abshir atummaan gartee badii irraa ifee gadhu harkaan hin jarjarin. Ayyo. Tas gabbaa'ee ani immoo kana booda illee gartee wanni sodaadheef namichi immoo kana gartee bakka inni rafuutti illee bakka goone. Anoo Ifee gadhu. abshir rabbi jala. Lib gootee booda yookaan ammoo waan qabu irraa murtee akka dandaatti gubbaan fiine. Boorsaa keessa keetti. Akkana jiiniin. Akkana jiiniin. Maal jedhe? Hin dhageenye si dhiisi. Hayyee. Akkasii warra saddaatutti kenna yaasuu haala kanaa wajjin arrafataa jennee ajji bashannannee ayyuullee walii araarsinee nullee dhiifama nuuf godhee galatoomii ulfaadhu. Haala kana siigoon hin jedhu nullee tuni hiriyyummaati. Ilkaan ta'e buqqaatellee siif dhaabnaa inshaallah. Abshira kun. Gosa ati barbaadde feetu guutuu itti bireesii si godha barbaaddu immoo sansalataa barbaaddu. Gaafa jaarsa
akkanatti sitan kana bakka busi kennu ciistee nyaattaka. Rabbi gaafa isinumu jaarsa isin kunutu sinaa kenna. Akkanatti nyaatanii warraa guddatanii irsaa furdatu. Maal taanii turanii ani kaa jalqabe yaada isaaniiti. Akka taa'uyyuu wallaale. Yaasu silaa maal nyaata foon hin